of eeggannoo isa dhumaa jechuudha. Of eeggannoo isa dhumaa. Akkam fayyaa jirtuu nagaa keessanii jecha namoonni baay'een isiniin kabajaa, isin jaaladhaa, hordoftoota koos, maamiltoota koos. Garuu nama keessa namni tokko jiramti. Nama illee gadheen jedhamu, nama keessa gadheen jira jedhamu. Iskiriinshuutii sobaa ediitii gootanii warri natti ergitan galmee guutaa jirtu. Lakkoofsa mobaayilii keessanii, maqaa keessan, lakkoofsa akkaawuntii keessan baankii deemamee fuudhamee akkasumallee suuraan keessan warri suuraan keessan jiru suuraa keessan bubbuusee kophaattiin kaara galmee irratti dhugaa rabbii galmee hattootaadheen kophaatti isinii kaaraa jechuudha. Ammaaf yoon poostii goggochaa deeme hojii koo balleessa. Garuu galmee hattootaadhee lakkoofsa keessan maqaa keessan hundi isaa isiniif tarreeffamee jira. Ammaaf waliin taqayyamnu rakkoon qabu. Keessumaa walitti maarraa ati hattuudha dhedhee isinii kutaan jiru kun soba dhedhee isinii kutaan jiru san argu. Isinitti maan jira rakkoon qabu. Isuma isinitti maaru kana garuu gaaf tokko addabaabaayii irratti ba'ee guyyaatti leeyyaatantu jira. Adaraa rabbii qananii adaraa rabbii naa balleessi ana ijoolleen guddifadhaa maaloodhaa maqaa koo balleessinii birrii amma barbaade isin kaffala booddee akkanaan hin jenne jechuudha. Birrii sirra nama birrii 6,000 irra jiru jira, nama birrii 3,000 irra jiru, nama birrii 2,000 irra jiru jira. Dhugaa rabbii naa deebisaa isin barreessan jedhamti. Hojiin kun akka ilaaltanitti hojii baay'ee hawwaatoo yookiin baay'ee hojii bu'aa qabeessadha akkas ilaaltanutti. Ana biraa garuu akkasumatti dhugaa jiru. Dhugaa jiru garuu akkasitti yoon jedhee hattuudhaaf karaa bal'isuu ta'a. Naa walumaa gala warri birrii irraa qabu naa deebisaa yoo barbaaddan dhiisaa maqaa keessanii ta'ee deebistu. Warri galmee hattootaarra jirtanu asumaan galatoomaa dhaamsa biraan qabu. Warri kaan immoo warri dhugaadhaan carraa kana yaalaa dhugaadhaan tikeetii kana kutaartan galatoomaan isiniin jedha. Deebi'ee immoo waan hin jedhu dhugaa rabbi baay'ee isin galateeffadhaa. Isa kana fixuuf immoo guyyaa muraasatu nu hafaa. Warri iskiriinshuutii ergitan isiniin deebisne ammayyuu ganaa isinii deebisaa jira. Nama natti baay'ateeti. Maamiltoota natti baay'ateeti jechuudha. Argaartuu kana. Maamiltoota natti baay'ateeti. Innaa dhugaa rabbii iskiriiptota kan dhugee laa kana. Argaartuu kana. Maamiltoota natti baay'ateeti. Kana immoo iskiriiptota kan dhugee. Maamiltoonni natti baay'ataniiti malee ittuma jira. Ifa manaa godhaan isin jedhamu isin jalaa ture. Galatoomaa baay'ee isin jaalladha. Viidiyoo kana immoo sheer gochuu hin dagatinaa.